beerelii kuma dhibba saddeetii olii kan gahu guyyatti gartee akka hin oomishamne godhaa jirti. Inumaatu akka gartee footoloon saatalaayitiitii fi footooleen biraa guyyaarraan tana ifa godhaa jirtutti bikki haleelamte tuni bikka haalaan bal'oodha. Akkasuma sanitti bikka silaa gartee hojiilee gurguddoodhaa fi istoroijiin gaazaa kuni itti dhiyaatu haleelanii. Tanaafuu bikka kana tolchuudhaaf yeroo dheertuu irraa fudhata jedhanii odeessaati jiran. Dubbiin gaachi qofa odoo hin taane bikkisan haalaanillee gartee guyyaarran tanaatis akka malee balbalaati jirti. Balballi kuni footoolee saatalaayitiitii fi akkasumas gara gartee adda addaatiin warreen gartee naannoo san jiranillee viidiyoo fa'aa waraabaniiti gara sooshaal miidiyaadhaatii fi miidiyaalee gurguddatti erganii akkanatti gartee guyyaa kana sheer godhaa jiran jechuudha. Dubbiin tun gara Suudi Arabiyaadhaatiinis akkuma gartee rakkoo ammaan tana jirtu kana ilaalchise Suudi Arabiyaanis warreen gartee isaanii wajjin hariiroo qabuu fi hariiroo hin qabnes yaammattee akkaataa gartee waan ammaan tana deemaa jiru kanarratti Yamanii irratti gartee lola akka bananiif biyyoottan akka Qataarii fi United Arab Emirates fa'aa gaafachaati jirti jaaniiti odeessaa jiran. Garuu ilaamaan tana United Arab Emirates gara isaaniiti lola kanarratti ni hirmaanna jaanii wanni isaan dubbatan takkaleen hin jirtu. Garuu warreen GCCdha akka dhaabbata GCCdhaatti Suudi Arabiyaadhaa hojii jirra jechuudhaan hundi isaaniitu akka dhaabaatti ibsa baasaniiti jiran. Ibsa kanarratti warri Qataarilleen kophaa isaaniitti balaaleeffataniiti jiran jechuudha. So tanaas gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Mee dursoo odoon gartee oduu itti aantutti achiin dabarree footoolee gartee guyyaarraan tanaatti irraas wanta takka isiniin garsiisa. Akkuma gartee na duuba gartanitti kuni bikka gartee ammaan tana gubachaa jirtu tan gartee gaaza warri Yaman haleelee bikka warshaa Aramcoodhaati. Akkuma gartee saatalaayitii irratti laaltanitti bikka kana yoo gartee fagaattee laaltu taate itti dhiyeenyaan ogguu laaltu garuu akkanatti gartee bikka tana guddoodha. Warreen gartee fagoo jirus kunoo akkanatti gartee footoo viidiyoo fa'aa waraabaniititi sooshaal miidiyaa irratti gartee gadhiisaa jiranii. Akkasuma sanitti eegan tana isin garsiise booda itti dhiyeenyaan warreen gartee arguu barbaadanis akkanatti gartee lafti tuni guututti bikki haleelame jechuudha. Naannoon kun hundinuu ammaan tana haala badaa keessa jira jaaniiti irraa odeessaa jiran. Yoo gartee saatalaayitii samiirraatiin laaltan taate isiniif mul'ate kun hundinuu gartee aara samiirra jiru jechuudha. Wanni gartee adiin tun hundinuu aara chirraa ka'e. Okay, tanaatani jidduu oduu takka taniin isin garsiisuutu jira. Na eegaadha. Okay, itti dhufnaa na eegaa takka. Okay. Akkuma gartee na duuba gardan kanatti kunis droona warri Huuthiidha Yaman keessatti guyyaa irraan tanaa ganama kana jechuudha dhawanii gabbuusani. Droonni kunis kan Suudi Arabiyaadhaati jaaniiti gartee odeessaa jiranii. Garuu droonni kuni droona Tarkiin hojjettu. Kan gartee doolaara miiliyoona 20 olii kan gartee barahaat kan jaaniin akka fakkeenyaaf Itoophiyaan faan qaban sanii droona kana gartee kan dura dhawanii gabbuusan jechuudha. Droonni kunis lafa dhawee gartee isaa balbalu jiru viidiyoon gartee ni garsiisa. Akkasuma sanitti bikka gartee inni itti tolfamee fi biraandii isaa gartee droona akkam akka ta'es garsiisaati jiran jechuudha warri Huuthiidha. Dubbiin tun achitti dhaabbachaa jirtu akkuma gartee warri Suudi Arabiyaadhaa jechaa jiruttis nutis gartee haareetti isaan kana haleeluudhaaf itti qophaa'aa jira jettee waraanni Suudiidhaa arraan tanallee ibsa baasaniiti jiran. Inumaatu gareen tuni gartee shororkeessitoota jechuudhaani maqaa itti baasuu eegalaniiti jiran. Gara kaaniin
manguddoonni warra Saudi Arabiyaatii fi akkasumas warra Yaman jidduutti gartee ilaalu Oman keessatti guyyaa sadaffaatiif mari'achaati jiran isaan amma dura waa takka tirallee walii hin galle garuu mariin akkuma itti fuftetti jirti jedhaniiti odeessaa jiranii jechuudha. Akkasitti san quba qabaadhaadha. Oduu itti aantu keessatti dhiheenya kana yeroo keessattuu lola Ameerikaadhaa fi Iiraan kana jidduutti gartee guyyaa lameen dabre kana keessatti pirezidantiin Ameerikaadhaa akka malee gara sooshaal miidiyaadhaatti nama hedduu akka gartee intarteeni godhaa ture beekamaadha. Keessattuu gartee hogguu footoo akkanaa tanafaa agarsiisu tanallee gartee akkaawuntii isaa gubbaarratti maxxanseeti. Wanni inni gartee jechaa jiru aayilaandii warra Iiraan karakta jaaniin san ni fudhannaa jechuudhaani gartee kunoo akkanatti xayyaaronni Ameerikaadhaa aayilaandii san dhawanii akka gartee guututti dhuunfatanitti garsiisaati jira. Dubbiin gaa achi qofatti hin dhaabbattu footoolee akkanaa tana hedduudha gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa gara sooshaal miidiyaa isaa gubbaarratti maxxansee jira. Namni hedduun gartee pirezidaantiin akkamitti waan akkanaa tana maxxansaa inumaatu gartee lola guddaa Iiraan irratti banuudhaaf yaadaa jira hojjechaa jira jaaniiti namni hedduun gartee gara isaaniitiin irraa dubbachaa jiran. Arraan tana garuu pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka miidiyaalee garagaraatiif ibsa godhaa jirutti maaliif guyyaa muraasa dabre kana haleellaa Iiraan irraa dhaabdanii akkasuma sanitti oduuleen takka takka akka jechaa jirtutti meeshaa waraanaa fixattanii dubbiin tuni akkamii mee addanuu baasii yaani gartee namni hedduun warri miidiyaadhaa gaggaafachaati jiran. Kanarratti pirezidaantiin Ameerikaadhaa reefuun tana akka jeetti dursoo yeroo tana marii jabduutu deemaa jira. Marii tanarratti akka gartee wahirratti walii galluuf waan gartee haalaan walii dhiyaannee jirruuf jecha tanaafin yeroo kannuufi barbaadaa carraa gartee isaan kun nagayaan mari'atanii odoo jeequmsi jidduutti hin dhufne akka gartee wahirratti walii galan. Garuu jeen wahirratti gartee walii galuudhaaf haalaanii walii dhiyaannee jirra. Tanaafuu ani yoo gartee oduu gaariin dhuftees hedduudhaan gammada jechuudhaan dubbatee jira. Kana qofallee odoon taane gara kaaniin garuu akka pirezidaantiin jechaa jirutti yoo isaan gartee akka nu godhachaa jiran kanatti mariidharratti gartee kan waliin galle taate nuti irra deebinee lolatti gartee garagaruudhaaf rakkoo takka illee hin qabnu. Oduuleen meeshaa waraanaa Ameerikaan fixattee jirti yaanii odeessaa jiran san dhugaa hin fakkaattu. Nuti meeshaa waraanaa hedduudha qabna. Ammallee hedduudha oomishu jirra. Tana gartee warreen qurrama qabanii fi warreen yaada adda addaa qaban kana qaceellotti beekuu qaban jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaadhaa irra deddeebi'ee dubbachaa jira. Isiniin jechuudhaaf warreen ammaan tana dhufaa jirtanis dhiyaadhaa isiniin jenna harka keessaniin garuu taaptaap godhaa koppiliin godhaa babarreessaa eessarraa gartee akka dhufaa jirtanii akkasuma sanitti warreen gartee yaada gargaraa qabdanis mana keessatti babarreessuun dhiisinaadha. Manni kun mana keessanii wanni isin gartee tarraa gaxaantiidha gootan waan bilaashii sanillee gartee taaptaap koppiliin share godhuudha. Tanarratti gartee humaata kallee humaata akka wanni isin kafaltan hin jirtu hin qaanfatinaadha. Harka keessanillee gartee isin dura humaata kan ta'u taaptaap godha. Egaa oduu bilaash dhaggeeffachuun isin irraan oolle harka keessaniin gartee taaptaap godhuun waan dila san gartee jajjabduudhaan hin fakkaattu. Okay, itti fufna oduu pirezidaantiin Ameerikaadhaa Donald Trump jechaa jiru. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa itti aansuudhaan akka inni jechaa jirutti oduu gaariin takka marii tana keessaa as bahuun ooltu jechuudhaan dubbateeti jira. Akkuma gartee oduuleen ammaan tana ibsaa jirtutti marii tanarratti keessattuu duraan Qataarii fi Paakistaaniitu marii tana gaggeessaa ture diplomaatota warra Iiraanii wajjin. Arraan tana garuu warreen akka Tarkiidhaatii fi Ijiptiidhaatis marii tanarratti ida'amanii jiranii takkaa gartee harka keessa naqatanii jiranii jaaniiti odeessaa jira. Dubagaa lolli kuni akka gartee ammaan tana deemaa jiruun rakkoo guddootu gartee addunyaa qabachaa jira. Keessattuu rakkoo ikoonomiidhaati.
Gaazni duraan yoo Hormuz cufamallee gara reedsiidhaan gartee gabbaa jaanii yaadaa turan. Arra reedsiidhaanis akka barbaachisu sanitti gabbaan jiru keessattuu eega gartee haleellaa guddoon kaampaanii Aramkoo tan Saudi Arabiyaa irratti gaggeeffamte rakkoo hamtuun gartee ammaan tana addunyaa qabattee jirti. Akkasuma sanitti gaa pirezidantiin Ameerikaatis mala gartee yeroodhaaf dha'uudhaaf jecha lola kanaas gartee akka dhaabee inumaatu Hormuz banamurratti gartee xiyyeeffachuu jira jaanii warreen gartee itti dhiyeenyaan quba qaban odeessaa jiran. Kanarratti immoo dhiibbaan biyyootan Arabaatis haalaan jajjabaatteeti gartee itti fufaa jirti. Okay? Tana jaanii gaa dubbachaa jiranii tan gara Iraaniin gartee oduu babal'oodhaatu jira. Odoon gartee gara Iraanitti achi garan galle booda odoon achitti ittiin fufne dura oduulee gartee Ameerikaa keessattuu guyyaa kaleedhaa bahaa jirtutu akka malee gartee tan sammuu nama nyaattu nama rifachiiftu tanarraan gartee isinii himuu barbaada. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti inumaatu gartee guyyaa lameen dabre kana keessatti miidiyaaleen Ameerikaadhaa keessattuu gartee warreen gara Waashingtan kana keessaa oduulee gurguddoo argachuu danda'anii fi adiministireeshina kanatti gartee hedduu dhiyaatan. Oduuleen gartee amma isaan gabbahanii miidiyaa gurguddaa irratti gartee haasawaa jiran oduu haalaan sammuu nama jeeyitu nama rifachiiftu. Yoo dhugaa dubbanne guyyaa torban dabre keessa pirezidantiin Ameerikaadhaa haleellaa jajjabduu guyyaa 30 dhuftu tana takka guyyaa boru jechuudha Iraan irratti akka gaggeessuudhaaf deemu isinii himeetiin ture. Haleellaa tanaas namni hedduun gartee waan kana jaanii gara pirezidantiidhaatiin wanni gabbaatan jirtu garuu immoo warreen gartee dura waraana keessa dalaganii fi mootummaa tana itti dhiheenyaan beekan akka jechaa jiranitti pirezidantiin Ameerikaadhaa technical nuclear weapons gartee itti fayyadamuudhaaf deema jaaniitii odeessaa jiran. Inumaatu akka gartee xayyaarri biituun kuni karaa Ameerikaatirraa akkasumas Yurooppirraa ka'ee jiddu galeessa bahaa kanatti gartee achi deemaa jiru isinii himaatiin ture. Kana ilaalchisee gaa pirezidantiin Ameerikaadhaa yoo nuclear baamii tana gartee itti fayyadamuu taate eessafaadha haleeluudhaaf ta'a takkaa'u eessafaa haleeluu qabaa ja'aniiti gartee bikka adda addaa kunoo akkana duuba gartan kanatti tarreessaa jiran. Wanni tuni haalaan gartee hedduu waan qalbii nama nyaattu waan sammuu nama nyaattu akkamitti gartee namni yeroo ammaan tanaa keessatti ifatti gartee ilmaan namaa kana lafarraa fixuudhaaf akkasumas sanitti boombii gartee silaa addunyaa irratti namayyuu itti fayyadamuu hin qabne ja'anii irraa dubbachaa jiran tana itti fayyadamuudhaaf gartee ifatti mari'achaa jiran dhoo'isaadhaanii miti ifatti miidiyaalee hundarratti jechuudha. Okay? Dubagaa kana ilaalchisee gartee akkaataa isaan itti jechaa jiranitti mootummaan Ameerikaadhaa takkaa gartee Trump bikka gartee akka Fordoo jaaniin tan gartee warri Iraan nukulara isaanii takkaa gartee nukulara fayyaadhaa takkaa nukulara kan gartee boombiidhaa kan taane ittiin gabbifachaa jiran takkaa gartee oomishachaa jiran san haleeluu ni dandeenya jaaniiti bikki gartee isaan dura dursoo lafa kaayan achi taati achi booda gartee bikka Fordoon tunigaa tan nataansi tajaaninis kophaadha jirti tan nataansi tanaas gartee dha'uu ni danda'amaa jaaniiti gartee tanarraas dubbachaa jiran gara kaaniin tan gartee Isfahaan jaaniin Isfahaanii fi Talaaraqaan bikko jirreen kun gartee bikkuma nukularaati taanii garuu immoo lafa jala gartee akka malee lafa jala fagoodha jiran. Dubagaa yoo gartee boombiin tuni itti fayyadamtu taate wanni tuni gartee lafarra akka malee babal'atti qilleensi gartee naannoo sanii guutumatti naannoo san qofallee odoon taane yoo xiqqaate gartee maayila 50 irraa ilaa hanga gartee maayila 300 takka wanni toora san jirtu guututti gartee baduudhaaf teessi. Kana keessatti gartee ilmaan namaa kan toora san jiraatus guutumatti gartee lubbuufaa dhabuu danda'an. Inumaatu gartee fuuldurallee akka waa hamtuun baduu dandeessu takkatti jechuudha. Dubagaa waan akkanaa tana faada namni gartee odoo hin qaanfanne odoo ilma namaatiif hin rifanne as baanii odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf qalbii teessanii qabaddaa dubbiin tun gartee karaa isin deemtu wanni beeku takkalee hin jirtu garuu immoo guyyaa boruu pirezidantiin Ameerikaadhaa marii Prime Ministericha Israa'el wajjin asitti gartee gaggeessuudhaaf deema jaanitii odeessaa jiranii
inni gartee wanni dhufuudhaaf deemus dursoo awwaalcha senatarticha Ameerikaadha Lindsey Graham kan jaaniin sanii inni san gartee eegaa du'e bubbuleeti jira garuu awwaalchisaa takkaa'u memorialiinsaa guyyaa kana gartee eega sanis gaggeessan booda isaanis akkasitti gatta'anii mariidhaas godhuudhaaf deemanii marii san booda waan gartee irratti walii galan hojiirra oolchuudhaaf deemanii jaaniiti odeessaa jiran. Dhugaan jirtu gara kaaniin Ameerikaan misaayilotaa fi rasaasota gartee gurguddaa kan warra gartee tahaadii fi akkasumas san taamahaakii waan gartee sila lola kanarratti haalaan itti fayyadamaa jiran harkaa dhumteeti jirti jaaniiti odeessaa jiran. Yoo harkaa dhumte garuu immoo hunda isaanii gartee fixachuun barbaadanii hanqa gartee hafeef waan fuulduraatiif gartee qabatanii taa'uunii barbaadanii tanaafuu guututti lola kanarratti gartee fixuu hin barbaadan faajaanii qacellotti irraa haasawaa jiranii jechuudha. Tanaafuu gartee tanaas akkasitti quba qabaadhaadhaan isinii jechuu barbaada. Itti aansuudhaan gara Iraan achi dabarraa. Let's see. Okay. Itti aansuudhaan guyyaa irraan tanaa ministeerri haajaa alaa biyya Iraanii fi akkasumas dubbii himaan ministeera haajaa alaa biyya Iraan isaan lachuutu ibsa garagaraa godhaniiti jiran. Ibsi isaanii kun kan paartii takka lola gartee ammaan tana deemaa jiruu fi akkaataa Iraan lola kana gartee isinis haleellaa irra dhaabde. Fi waan sila gartee Ameerikaan isaan kana haleeluudhaaf deerratti laalaniiti yaada dhiyeessanii jiran. Gara kaaniin haleellaa mootummaan Yukureen doonii warra Iraan kan gartee Caspian Sea keessatti irra gaggeessan san irratti ministeerri haajaa alaa Iraan ifatti gartee yaada isaa dhiyeessuu qofallee odoo hin taane ministeera haajaa alaa biyya Raashaati wajjinis bilbilaan haasawee akkasumas haareetti maasis warra Yuurooppiidhaati wajjinis bilbilaan haasa'uudhaan waan gartee irra walii galanii fi haalata fuuldura irratti ibsa godhee jira. Sanirraas gartee takka takkatti isiniif hin himuta. Dursoo ministeerri haajaa alaa kan dubbii himaan ministeera haajaa alaa biyya Iraan akka jechaa jirutti Ameerikaan waan gartee lafarratti dadhabdee akkasumas samii irratti illee godhuu dadhabdee ammaan tana karaa mariidhaatiin jijjiiruu akka gartee itti fakkaatte kana jijjiiruudhaaf haalaanii gartee hojjechaa jirti. Garuu immoo ammallee wanni nuti isaan hubachiifnu yoo jiraatte waan Hormuz irratti wanni takkallee nuti jijjiiramtu hin jirtu. Marii teenya tanuma gartee amma dura waa'ee Hormuz irratti dubbanne san keessattuu Hormuz karaa olittis ta'u karaa gadiittis ta'u Iraan moo qofaatutu olaantummaadhaan gaggeessuudhaaf ta'a. Tana keessatti namni fedhe gartee yoo ol seenee kan bahu taate waan barbaachisu san nu gaafachuudha qabanii. Sanii achitti humniti takkalleenu Hormuz keessa ol seentee takkaa immoo warreen biraatiif ajaja kennitee dabarsuu hin dandeessu. Yeroo jiru Ameerikatti qubalaachu jira jechuudha. Akkasumas biyyoottan gartee GCC yaaniin biyyoottan Arabaa kunis waan gartee Hormuz irratti waan Oomaan jettu kun nuuf tahaa jechuudhaan yaada isaanii dhiyeessaa jiran. Wanni gartee Oomaan jechaa jirtu karaa jalaatiin akka gartee karaan banaa ta'u takkaa'u dooniin feete karaa jalaatiin seentee akka baatu dooniin feete immoo karaa warra Iraaniin gama gubbaatiin seentee akka baatu irratti gartee ammaan tana yaada garagaraa dhiyeessaati jiran. Garuu yaada kana gartee irra mari'achuudhaaf dippiloomaatonni warra Oomaanis guyyaarraan tanaa isaanis magaalaa Teheraan jiran Iraan dhaqanii achitti marii gaggeessaa jiran. Marii isaanii tana guyyaa guutuu irra oolanii garuu waa takka irratti illee walii hin galle inumaatu gartee yaadni Iraan san ammallee yaada jabaa ta'eeti mul'achaa jira.
yoo gartee warri nuti ha oomaanis karaan gadii ha oomaanis jechaa hin jirru garuu immoo oomaan fuuldura keessa yaada kannachuu ni dandeessi ammarraa gartee ilaa hanqa lolli kun kara tokkotichi bahu kan Hormuz gaggeessus Iiraan qofaa jechuudhaani isaaniif ibsa godhanii jiran. Gara kaaniin haleellaalee garagaraa tan ammaan tana warreen gartee Iraaq keessa jiranis gaggeessaa jiranii fi akkasuma sanitti haleellaa warri Iiraan kaampii waraana Ameerikaadhaa hedduu keessatti gaggeessan kana ilaalchisee pirezidaantiin Ameerikaadhaa jirru kun humaa takka illee hin balleessine kaampii teenya gartee dhoo'inni jechaa jiran malee misaayiloonni isaanii xixiqqaatu lafa bu'ee jiru inumaatutu pirezidaantiin Ameerikaadhaa riippoortii halee baate. Tan meeshaaleen waraana Ameerikaadhaa haalaan barbadooytee jirti tan garsiiftu. Riippoortii sani ijaan hin agarree ta'a. Yoo gartee ha inni hin harkine taate namni iimeelii godhuuf hin dhabamu iimeelii godhanii fi silaa gartee agarsiisanii gaariidha yaada juuni dubbachaa jira. Wanni gartee iimeeliin gartee riippoortiin inni irraa haasawaa jiru riippoortii halee waraanni Iiraan gabbaasan. Riippoortiin tuni lola guyyaa 12 takkaa guyyaa 15 dabre kana keessatti kaampiilee adda addaa warri Iiraan haleelan kana keessatti meeshaalee waraana Ameerikaadhaatii fi guutumatti gartee waan isaan kaampii naannoo biyyoottan afran kana keessa jirtu tan barbadeessanirraa taalii godhaniiti tarrisanii barreessanii waan isaan balleessanii fi waan guutumatti gartee barbadaawee waan miidhamee inumaatu gartee meeshaa waraanaatirraa ilaa bikka gartee xayyaarotaa fi akkasuma sanitti helikopteroota adda addaa itti tolchan ittiin ripeer godhan yoo gartee badee ta'e keessattuu gartee yeroo lolaa kana bikka itti ripeer godhanis hedduu murteessituudha. Sanii fi bikka waraanni Ameerikaa qofa odoo hin taane warreen CIAdha hundinuu itti dhokatan jechuudha. Oduuleen tana keessatti gartee gara biraatiin miliqaa jirtu akka jettutti tuni oduu konformiin taane tana Ameerikaanis gartee taate jettee ta'e isin dubbate takkaleen hin jirtu garuu immoo akka odeessaa jiranitti waraanni basaastoota Ameerikaadhaa warra CIAdhaa yoo xiqqaate namni 50 ol guyyaa hurnan dabre kana keessatti du'anii jiran jaaniitti odeessaa jiran. Akkuma amma duraatti mootummaan Ameerikaadhaa waa hedduu gartee dhoo'isaati jirti namni wanni isin gartee ifatti as baatee irraa dubbate hin jiru keessattuu gartee yoo dirqama taate namni gartee du'ee karaa biraatiin jalaa miliqee ba'ee booda isaan namni san du'uu isaanii takkaa'uu gartee miidhamuu isaanii amanaa jiran. So oduuleen akkanaatunis wal faana deemaa jirti jechuudha. Gara kaaniin ministeerri haajaa alaa biyya Iiraan akka inni jechaa jirutti haleellaan mootummaan Yukureen dooniilee keenyarratti Kaaspiyaansii keessatti gaggeessite san dhugumatti gartee waan shakkiidhaa odoo hin taane waan ifatti mirkanaawee pirezidaantiin biyyattiidhaa nuutu irra gaggeesse jechuudhaan miidiyaa irratti dubbate. Kuni ragaa guddoodha. Amma booda haleellaa tana gartee nuti akkanatti hin dhiifnu yeroo gabaabduu keessatti deebi'ii ni goonaafi jechuudhaan dubbatee jira. Kuni ham dhufee eega gartee inni marii warra Yuuroopiitii fi akkasumas ministeera haajaa alaa biyya Raashaatii wajjin bilbilaan haasa'uun booda. Haasa'uu kanarratti karaa gartee dippiloomaasii irratti akka itti walii galanii fi akkasumas haleellaa warri Yuukireen irra gaggeesse kuni inumaatu gartee namni tokko tokko akka jechaa jirutti mootummaan Yuukireen warra Izraa'elii fi Ameerikaa irraa dhageettii argachuudhaa fi doonii warra Iiraan tana haleelanii. Keessattuu gartee dooniin tuni doonii nagayaa gartee doonii meeshaa nagayaatiin olii gad deemtu malee meeshaa waraanaatii miti jettee mootummaan Iiraanis ifatti dubbachaa jirti. Dubbiin tuni inumaatu gartee lola kana karaa babal'isutti achi garagaluun ooltuu jaaniiti gartee namni hedduun yaada isaanii dhiyeessaa jiran. Keessattuu lolli kun duraanis garee takkaatu gaggeessaa jira. Amma gartee yoo Iiraanis keessa naqan babal'achuun kuni waanuma silaa'u isaan barbaadanii jaaniiti warreen gartee keessa beekan oduulee isaanii dhiyeessaa jiraniin isin jechuu barbaada. Dhiyaadhaa obboleeyyan keenya warreen gartee amma dhufaa jirtan anis gidduutti gaa bishaan dhugaatiin oduu teenyatti humna. Okay. Okay, kana tani gidduu oduun breaking newsiin ammaan tana bahaa jirtu akka jettutti pirezidaantiin Ameerikaadhaa oduu keessatti akka gartee warri Tarkiidhaa marii
ammaan tana Iiraanii fi Ameerikaa jidduutti gara Paakistaan keessaan gaggeeffamaa jirtu kanarratti hirmaatanii jiran isinii meetiin jira. Kanuma ilaalchisee reefuun tana pirezidantiin Tarkiidhaa Erdogan Tiraampiif bilbilee waa'ee marii tanarratti bilbilaan haasawaniiti jiran. Kanuma ilaalchisee gaa waan irratti walii galan takkaa agartee waan irratti haasawan guututti pirezidantiin Ameerikaadhaa hin dubbanne wanni inni jechaa jiru ani dhugaa pirezidantii biyya Tarkiidhaa Erdogan wajjin bilbilaan haasawiitiin jira. Haasawni keenyas haasoo hedduu bareedaadhaati. Ani Erdogan hedduudhaan kabajaa nama gartee jabaadhaa jechuudhaani pirezidantiin Ameerikaadhaa yaada isaa dhiyeessee jira. Kana miidiyaatutu yeroo ammaan tanaa pirezidantiin Ameerikaadhaa isaa xayyaararra jiru karaa Michigan deemaa jira. Achitti gartee miidiyaan gaaffii fi deebii isaa godhanii achirraa dubbachaa jiran jechuudha xayyaararra. So akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Tanumatti aansuudhaan warreen miidiyaa garagaraa pirezidantii Ameerikaadhaa gaafachaati jiran gaaffiilee gartee yeroo ammaan tanaa Ameerikaan haleellaa takaa'uu lola Yemanii fi Suudii Arabiyaa jidduutti gaggeeffamaa jiru kana keessa Ameerikaan galtee jirti moo harka keessaa qabdi moo jedhanii gaafachaati turanii. Tanarratti pirezidantiin Ameerikaadhaa akka jechaa jirutti nuu fi warri Huuziidhaa kabajaa gurguddoo walii qabna. Inumaatu gartee jarri kuni hedduu na kabajanii yeroo ammaan tanaan nuu fi isaan wal lolaa hin jirru jechuudhaani yaada isaa dhiyeessaa jira. Okay? Akkasitti quba qabaadhaadha. Tolega itti dabarraa oduu aantutti gartee itti fufuudhaaf teenya. Okay. Tana jidduu footoo meeshaan ittiin deebi'aawi. Boodarra gartee gaaffii takkaan isin gaafadhanii deebistan hundi keessanuu. Hundi keessanuu gaaffii san deebisuudhaaf qophaa'uu qabdan. Okay. Tana jidduu oduu ajaa'ibaa takkaan isinii himaa. Akkuma gartee na duuba gartaniitti ni gartanii miti daddafeetiin kaasaa. Guyyaa kaleedhaa tuni oduu haaraa qaceloo dhageeffadhaadha. Guyyaa kaleedhaa Mujtabaa Alii Hameeniin yeroo duraatiif eega warreen Hizballaadhaa isaaf allegiansii godhan takkaa gartee inni dura deemaa keenyaa jedhanii olaantummaa isaa hannanii gartee akka ajaja isarraa fudhatan eega ibsan allegiansiin gaasanii eega godhan booda jechuudha. Dubagaa inni isaan eega godhan yoo xiqqaattee baatii lama akkana ni ta'a. Okay? Garuu isaan karaa gartee xaliyaadhaan itti ergataniiti turanii inni gaa arraan tana guyyaa kaleedhaa kana isaaniif deebii godheeti jira. Deebii sanirraa waan takka isiniif himaa qacelootti gartee dhageeffadha. Akka gartee gaa inni jechaa jirutti dursoo rabbi galatoonfachuudhaan rabbi olaanaa je'ee eega gartee xaliyaasaa eegale booda inumaatu dhaabbata warra Hizballaadhaa lola gartee yeroo dheertuu isaan irratti gaggeeffamaa jiru kana keessattuu isin warra gartee hulaa diinaa jala jiru. Yeroo dheertuudhaaf diina kana jala teessanii diina kana jalatti ifjaartanii inumaatu gartee diina kana ofirraa dhoorkaati jirtanii. Sanbirallee dabartaniiti biyyattii gartee diina irraa ittisaa jirtanii. Kanarratti haalaan gartee isin galatoonfanna akkasuma sanitti waraana keessanii fi ummata keessanillee haalaan dinqisiifanna jechuudhaan xaliyaasaa tana eegale. Itti aansuudhaan rakkoolee gartee yeroo lolaa keessa namarra dhuftu kana ilaalchisee nuti isinirraa fagaannee jiraannullee isin irratti hin eeynu. Yoo rakkoo hamtuun gartee kan isin dhuftu taate obboleeyyan keessan keessattuu gartee warri Iiraan isin cinaa jira. Akkasuma sanitti gartee obboleeyyan riizistaansiidhaa warreen gartee biraatis isin cinaa dhaabbatee rakkoo hamtuu gartee cinaa akka dhaabbatee isinii wajji falmu hunda quba qabaadhaadha. Keessattuu liidarshiippiin gartee ammaan tana warreen Hizballaadhaa agarsiisaa jirtan akkasuma sanitti gartee warreen ammaan tana hujii gartee gaggeessaa jirtan kuni dhugumatti warra ilmaan waraanaa hundinuu isinirraa itti boonu akkanumatti gartee fakkeenya taati
itti fufaadha jechuudhaani gartee irra deddeebi'ee isaan kana faarsaa jira. Faarsuu tana keessatti inumaatu gartee yeroon ammaan tanaa tuni yeroo haalaan murteessituudha. Yeroo diinni akka dhufetti gartee odoo hin baane akka dhufee akka gartee lubbuu qabutti dhufee akka lubbuu hin qabnetti gartee bahanitti isiniitu gartee irratti hojjetee garsiisu jira jechuudhaani ibsa isaa kana xumura. Tanaafuu gartee sanillee quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Warreen gartee ammaan tan dhufaa jirtaniif wanneen irraa sa'u jiru Mushtabaa Alii Hameeniitutu eega gartee warri Hizballaadhaa isaaf alliijensii godhan takkaa gartee isa kana akka dura deemaa isaanitti akka gartee olaanaa isaanitti gartee ol kaayanii kabajaa isaaf godhan booda inni gartee kabajaa isaanii san irraa fudhachuudhaan deebii godheef xaliyaadhaan. Deebiin san guyyaa kaleedhaati taatee jechuudha. Okay? So akkasitti gartee sanis hubadhaadha. Akkasuma kanatti gartee warreen Huuthiidhaatis amma dura godhaniifiti jiran ta warra Huuthiidhaa xaliyaadhaan gartee ka deebiseef natti hin fakkaattu. So ati yeroo gabaabduu keessatti kanuma deebisuuf taati. Okay? Akkasitti quba qabaadhaa. Okay. Itti aansuudhaan oduu guddoota gatan gartee isinillee quba qabaachuu qabdan tan ammallee gartee eeggachaa jirtan taniin isinii himuu barbaadu. Okay, let's see. Okay. Oduu guddoon takka taniin isinii himu ibsa pirezidantiin biyya Raashaadhaa Vilaadimir Puutin guyyaa irraan tanaa waraana isaaniitii fi akkasumas aangaa'ota waraana keessa jiraniif ibsa godhe. Ibsi kuni ibsa bal'aadha keessattuu lola ammaan tana Yuukireenii wajjin gaggeessaa jiran kana ilaalchisee yeroo ammaan tanaatti gareen Yuukireen tuni shororkeessummaa irratti hundooyteeti akkanatti kunoo ummata nagayaa bikka waraanaallee kan jiru warra bashannanarra jiru warra hujii nagayaa hojjechaa jiru kana hunda gartee ajjeesaa jiranii. Kuni waan gartee ummanni keenya akka gartee hamilee cabsee mana galee tattaa'uu irratti gartee hojjechaa jiranii. Nuti waan akkanaa kana gartee silaa'uu hindee garruusi hamma dandeenyutti ummata keenya irraa ni dhorkina jechuudhaan gartee dubbatee jira. Inumaa gartee waraana Yuukireenii fi Raashaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee guyyaarraan tanaa waraanni Yuukireen Raashaa keessa bikka adda addaa haleelanii yoo xiqqaate nama 10 takka lubbuu isaanii balleessaniiti jiranii akkasumas nama 12 kana haga'u madaaweeti jira. Jarreen kunis akka odeessanitti irra hedduun isaanii bikka gartee riizoortii vakeeshinaa ummata bahee jiru hooteelan isaan keessa jiran haleeluudhaanii nama fixanii jaaniitii odeessaa jiran. Dubagaa akka gartee pirezidantiin jechaa jiru kanatti haasoosaa itti fufuudhaan inumaatu gartee jechoota jajjabaa itti fayyadamuu keessa mootummaan Yuukireen tuni yoo gartee akka ammaan tana jirtu kanatti ka itti fuftu taate biitti isaanii tuni diigamuudhaaf teessi. Inumaatu jaa pirezidantiin Ameerikaadhaa biitti tuni bikka afurfatti gartee adda diigamuudhaaf taa'u teessi. Bikki afran tuni cinaan keessaafuu gartee karaa kaabaatiin Poolaanditti lafa Poolaandi taatee hafuu teessi. Gara kaaniin lafa Hangirii taatee hafuu teessi. Gara kaaniin ammaasis lafa Roomaaniyaa taatee hafuu teessi. Tahaafte garuu immoo Raashumatti gartee as gargaluudhaa teessi jechuudhaani yoo isaan kuni waan itti jiran kanarraa hafuu baatan keessattuu gartee yoo isaan Raashaa wajjin nagayaan lola dhaabanii jiraachuu hin barbaanne taate wanni isaan qunnamuudhaa taa'u biitti isaanii bikka afuritti adda qoodamuudha jechuu jira. Kana keessatti nuti ummata keenyaa fi lafa teenya gartee eeguudhaaf deeggarsaas godhuudhaafiif if duuba hin deebinu. Jarri kuni waan silaa gartee lafarratti lola kana dhabaa jiran gara gartee shororkeessaatti jijjiiramanii ummatuma nagayaa fixuudha waraana fixuu dadhabuurra. Akkasuma sanitti silaa gartee biyya isaanii tana nagayaan walitti qabanii guddittiin akka jiraattu barbaadan taa'e Raashaa wajjin mari'ataniiti
raashuma qofaatutu biyya isaanii tuni akka guututti gartee biyya taatee teessu. Kan gaarantii godhu Raashaa qofaa. Garuu isaan ammoo warreen Yuurooppiidhaa gartee akka biyya isaanii takkaa Yuurooppii fi warreen dhiyaa kabiraatis akka gartee isaan kanaaf biyya isaanii kana eegan itti fakkaatteeti isaanirraa horii fudhachuudhaan akkanumatti gartee biyya isaanii tanaa fi uummata isaanii gara lolaa fixaa jiranii. Kuni arraas fudhataman qabu fuuldurallee gartee akka fudhataman qabne hujiidhaan garsiisaa jirra jechuudhaani pirezidaantiin Raashaadhaa haasawaa itti fufu. Dubagaa akkaataan gartee pirezidaantiin jechaa jiru kuni lafti Yuukireen tuni bikka afuritti adda qoodamti jechuun isaa gaafa gartee Staaliin biyya isaanii tana biyya Raashaa tana gaggeessaa ture takka Sooviyeet Yuuniyeenii gaggeessaa ture san gaafa sani lafa tana gartee lafa Yuukireen tana Poolaandii fi Hangarii fi akkasumas Roomaaniyaa irraa fuudheeti akka gartee Yuukireen taatutti jaaree. Garuu nuti gartee Yuukireen tuni akkuma jirtutti akka teessuu barbaanna keessattuu gartee irra hedduun uummata keessa jiru uummata Raashaadhaa waan taateef jecha ammaasis afaan Raashaadhaa waan odeessaniif amantiillee takka waan walii qabnu jecha nuti garaa jabeenya isaan kanarratti hin qabnu jechuudhaani pirezidaantiin Raashaadhaa irra deddeebi'ee uummata waraana gartee taa'ee isa dhaggeeffatuu fi akkasumas addunyaadhaafillee gartee ibsa kana dabarseen isin jechuu barbaada. Akkasitti tanaas quba qabaadhaadhaa isiniin ja'a. Itti aansuudhaan oduun isinii himuutu jira. Okay, oduun gartee garaa oduudhaa kin dabarre kunoo akkuma gartee na duuba gartanitti footooleen tana gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa guyyaa kaleedhaa akkanatti sooshaal miidiyaa isaa gubbaarratti itti fayyadamaa ture. Tunis gartee isaanii Kaarg Aayilaandii fudhatee alaabaa Ameerikaadhaa achirratti dhaabbachaa jiru garsiifti. Gara jalaatiinis akkanatti gartee doonii warra Iiraan inni kophaa gartee irra bahee fudhatee achirratti gartee akka biituutini kaargiinis teenya dooniinis teenya jechuusaati kan inni garsiifachaa jiru pirezidaantiin Ameerikaadhaa waan akkanaa tana godhaa oole guyyaa kaleedhaa nama hedduutu gartee akka ajaa'ibaatti isa pirezidaantiin maal tahee jechaa ture. Gara kaaniin ammallee lola gartee Iiraanii fi Ameerikaa jidduutti gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee namni hedduun yaada isaanii kana keessattuu gartee miidiyaalee gurguddaan arraan tana miidiyaan The Guardian jaaniin kan Ingiliz akka gartee na duuba gartan kanatti footoo tana hunda gartee itti fayyadamanii walleenuu meeshaa Chaayinaatii fi meeshaa Raashaadhaatutu takkaa'u gargaarsa Chaayinaatii fi gargaarsa Raashaatu Iiraan akkana jajjabeessee akka gartee lolatti Ameerikaa moo'an godhaa jira jaaniiti barruu ajaa'ibaa takka dhiyeessaa jiran. Garuu wanta na gartee nuti irraa haasofneetti turree jidduu lolaatis lola durallee gartee gargaarsi Raashaatii fi Chaayinaadhaa hedduu murteessaa akka ta'e biyya Iiraan tana irratti jarreen sadeenuu warra gartee ilaamaa tokko qabu, goolii tokko qabu, diina tokko qabu. Kanaafuu gartee arraan tana akkanatti gartee kanatti miidiyaaleen as bahanii irraa dudubbachuun tuni waanuma gartee gama duubaatii irratti gartee mari'achaa jiran. Dooniin guyyaa kaleedhaa guyyaa dheengaddaa warri Iiraan haleelan sanis tanaa wajji waliin dhaabbatti warri Yuukireen. Okay? Doonii warri Yuukireen haleelan sanis kanaa wajji gartee qacollotti waliin dhaabbatti isiniin jechuudhaaf. Okay? By the way, xayyaar wantiin droonni warri Yaman haleelanii gabbuusan san kun oolan lafa guudee akkana fakkaata. Droonni kuni droona gartee kan Tarkiin tolchitee garuu kan Suudii Arabiyaadhaati jaaniiti gaa oteessaa jiranii. Droonni kuni abbaan tokko $20 miliyoona oli. So kana gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Okay, itti aansuudhaan waan biraa takka tanii isin garsiisu. Okay, akkuma gartee asii na duuba gartan kanatti haasofni kun egaa haasawaa Abbaas Aragaachiidhaati. Akka gartee inni jechaa jirutti haasoo kanarraa waan xiqqoo isin himeetiin jira. Garuu
akka gartee ammaan tana odeessaa jiranitti mootummaan Iiraan lolli gartee nurra gaggeeffame kuni keessattuu gartee Raashaadhaa wajjin duraanuu sababa gartee Iiraan tuni Raashaadhaa fi Chaayinaadhaan gargaaramu jirti jechuudhaan lola kana gartee akka malee walitti dhiheessuu waan barbaadaniif jecha doonii komershaaliidhaa takka doonii daldalaa tan warra Iiraan Kaaspiyensii keessatti haleelaniin isiniin jedhe. Amma gaa warreen gartee silaa'uu as chaanaan kana hordoftan amma durallee gartee isinii himaatiin ture lolli kuni lola gartee gareen takka gaggeessaa jirtu. Kan Yukureenis kan Iiraan kanaas nama tokko kun guruppuma takkaatu gaggeessaa jira. Duba gaa akka gartee ammaan tana odeessaa jiranitti inumaatu gartee warri Iiraanis akka jechaa jiranitti inumaatu gartee nuti yeroo gabaabduu keessatti deebisuuf teenyaa jechaa jira. Duba gaa yoo gartee Iiraan Kiev takka gartee dooniilee warra Kiev bikka isiin feetu Bilaaksii keessaa jiraattu takka ammoo Kaaspiyensii keessaa jiraattu bikkuma feetettu gartee Kaaspiyensii keessallee doonii isaanii hin dhuftu garuu Bilaaksii keessatti yoo gartee haaleelan taate takka ammoo Yukureen keessatti gartee yoo haaleelan taate ragaalee adda addaa gartee tan as ba'uu teessutu jira. Ragaaleen tuni reenjii misaayilaa gartee misaayiloota warra Yukureen kuni hangam takka deemaa gartee fageenya inni deemu takka isaan laalaniitu dhufuudha ta'a. Kanarratti maasis walleenuu gartee mootummaan Ameerikaatii fi warri Izraelis kunoo Iiraan yeroo gabaabduu keessatti Yurooppii keessatti gartee isin dha'uudhaaf teessii. Jechuudhaan lola kana gartee warra Yurooppiidhaa ilaamaan tanaa lola kanarratti hirmaachuu didee taa'u jiru kana. Kanarratti gartee akka isaan lola kanatti ida'aman godhuudhaaf gartee hojjechaa jiran jaaniiti ekspertoonni warreen gartee foreign policy kanarratti muuxannoo qaban odeessaa jiran. Gara kaaniin prime ministertichi warra England kan yeroo gabaabduu duratti gartee aangoo fudhate san inni amma inumaatu gartee nama xiqqoo lola kanarratti hirmaachuu barbaadu fakkaata akka gartee oduuleen garagaraa ifa godhaa jirtutti. Maaliif prime ministertichi isa duraa Starmer lola kanarratti hirmaachuu hin barbaanne. Kan gartee Ameerikaan kadhachaa turte inumaatu Ameerikaan kadhachuu keessa dabarteeti inni jalaa boonee hogguu inni jalaa boone booda gartee Ameerika Donald Trump doonii isaaniiti doonii waraanaatii fi waan gartee meeshaalee Ingilan qabdu tan hunda arrabsuu eegale yoo yaadattan. Inumaatu gartee doonii caccabxuu qabdanii wanni teessan meeshaan teessan takkallee nu hin dalayduu isin gartee maaliif wanni isin nu gargaartan hin jirtu eega nuti lola injifannee gartee nu gargaaruu barbaaddanii jechuudhaani pirezidaantiin Ameerikaadhaa Ingilaand akka malee arrabsaa ture. Tana gartee silaa'uun yaadatte jeetiin abdadhaa. Gaa dubbiin deemtee prime ministertichi Ingilaand san hojiirraa ari'ame. Maaliif Ameerikaa hojjechuu hin dandeenye. Gaa warri gartee humna qabu gama duubaatiin nagee jaaniin aangoorraa haasanii jiran. Kuni kan dhufees gartee yoo akkasitti deemu taate hojiirran taa'u ni ari'ama. Saniifuu kuni gartee sanirraa adda tahee xiqqoo gartee nama karaa waraanaatis gartee waraanni kunis akka gaggeeffamu barbaadu tahee waraana kanallee akka gargaaramu irratti gartee yoo gartee mallattoo agarsiisu taate dhugumatti gartee inni kuni hojiirratti itti fufuudhaaf ta'a. Sana akkasitti quba qabaadha. Inumaa gartee guyyaa inni dura dursoo aangoo fudhate mootummaan Ameerikaadhaa kaampii waraanaa tan gartee warra Ingilaand tan Cyprus jirtu aayilaandii Meeditiraaniyaan gubbaa jirtu san akka itti fayyadaman hayyama godheefiitu ture. Starmer keessa dura ture dhoorkeetu ture akka gartee Ameerikaan ittiin fayyadamne. So kunis amma lola gartee kana jabeesseetuma itti fufuudhaa ta'aa jaaniiti gaa odeessaa jiran. So akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan